rakkoolee caccabuu akkasuma ciccituu qeenshaa harkaa fi lukaa qamaa ca'iinsa lukaa fi harka keenya kan sababa keemikaala keessattuu shamarran keenya hiikaa dhiquun uffatamii jiru mana arabaa qulqulleessuu fi meeshaalee hedduu dhiquudhaan kan baay'ee miidhaman. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin har'a kan hin qabadhee dhufe gaafilee nama hedduuti. Akkasuma mootuyyuu deebii nama hedduuti jechuudha. Rakkoolee nama hedduuti illee kanaaf hundi keessan baga jiraattan jedha. Kan asitti argitan kuni bishaan oowwaadha. Bishaan oowwaa qabadhee dhufe asirratti kan isin sirriitti hubattanii beekuu qabdanii namoonni lukaaf barbaadan saanii guddaa yookiin saafaa guddaa godhachuu ni dandeettanii. Namoonni harka guutuuf barbaadanillee saanii guddaa yookiin saafaa guddaa godhachuu ni dandeettanii. Ani akka fakkeenyatti saanii xiqqatti qeensa qofa yookiin kottee qofa kan caccabee dheerachuu dide ijoollee hedduu waa'ee qeensaa kana sirriitti dubbatanii haala kana yoo fayyadamtanii jettan qeensi keessan isin jalaan caccabu yookiin hin ciccitu sababoota adda addaati. Bishaan oowwaa erga qopheeffannee jennee bishaan oowwaa kana keessa daqiiqaa 5 fi akkasitti kennee wanni isin sirriitti hubachuu qabdan akka qeensi kun bishaan oowwaa saniin laafee dirra kennatu goona jechuudha. Kanaaf harka keenya itti riinee yookiin masaaja godhuu qabna. Kana jechuun bishaan keessattis godhuu ni dandeettanii booddee sanii ammoo bishaan fooxaanis tahuu sooftiin tahuu ofirraa goysina jechuudha. Erga harka keenya lamaanuu akkas goone yookiin warri luuyni qamaaca'ee kottee lukallee sin jala caccabu qulqulleeffachuufis tahee akkas gootaniin booda bishaan kana dhiisnee saanii biraas qopheeffannee akkasuma qullubbii qopheeffanna. Asirratti kan isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan anamma akka fakkeenyatti viidiyoo isinii hojjedhe malee namoonni lukaaf barbaadan qullubbii cafacafanii cafallaqanii yookiin firii hanga shanii jechuudha. Achi booda ammoo tuyyuu wanni isaan godhuu qabanii maal isinitti fakkaate erga qullubbii kana cafacafanii jedhanii soqidaan tokko walitti makanii faana ofii jalattis dibanii kottee lukaatitti dibanii amma ammoo qullubbii firii takkitti finnee addaan baqa isin erga jenne kottee yookiin ammoo tuyyuu kottee harkaa keenyatti dibna jechuudha. An akka fakkeenyatti isinitti hime akkuma Oromoon keenya jedhe beekaa bira dhahanii wallaalaa dira dhahan jedhe isiniif gala jedhee yaada. Fakkeenyaaf kotteef yoo kana fayyadamne harka guutuu yoo fayyadamu henne hangamtu nu barbaachisa. Akkasuma luka keenyas yoo fayyadamuu barbaanne hangamtu nu barbaachisa kan jettanii fi hubattanii tilmaamtanii ni hubattan jedhee yaada. Kanaafi qullubbiin faayidaalee hedduu kan qabuu fi dhukkuboota hedduu nurraa ittisuuf dhukkuba yoo jedhu namni dhukkuba keessaa qofase dhukkubaadha. Kotteen keenya caccabuun hir'ina viitaaminii fi rakkoo dhukkuba mataa isaati jechuudha. Kana jechuun dhibee nama ajjeesu osoo hin tahin miidhamarraa fakkeenyaaf keemikaalli kottee kana miidhee hir'ina viitaaminoota goggogiinsaan saaxilame. Sababa kanaaf jecha baalli tokko yoo roobni itti hin roobne ufumaan qaqqaama'ee goggogee maal ta'a caccabe yookiin ququrxamee lafatti jiga jechuudha. Kanaafi qaamni keenya guutuun jiidhinsa isaa maluu fi faayidaalee isaa malu barbaada. Kanasitti argitan saanii qullaadha erga qullubbii daqiiqaa 5 masaaja goonee geessine yookiin riinee akka scrappitti geessineen booda zayituuna yookiin zayitii ejersaanii dhiyeeffannaa. Namoonni biyya keessa jirtan dhadhaallee dho'istanii jechuudha. Baqa odoon tahin dho'istanii akkanuma yeroo masan dhadhaa uumamaa kan reef raafame dho'istanii haala kana kottee keessan keessa keettan jechuudha. Keessa keettanii sirriitti itti riidan daqiiqaa 5 jechuudha. Akkuma qullubbiilee daqiiqaa 5 zayitii zayituuna haa ta'u zayitii ejersaa haa ta'u dhadhaa haa ta'u namoonni argatan haala kanaan jechuudha. Immoo namoonni dhadhaa zayitii zayituuna akkasuma zayitii ejersaa argachuu hin dandeenye waan yeroo hunda mana keenya keessatti mana nam kamiituyyuu hin dhabamnes viidiyoo kanatti aanee kan qabadhe isinii dhufu isin garuu hanga dhumaatitti hanga xumuraatitti ilaaluudhaan maatii kiyya warri hin taane maatii kootti dabalama. Akkasuma mootuyyuu hamileenaaf ta'a Oromoo koo wanni isin sirriitti hubattanii beeytanii ilaalchi keessan anaaf nadaajiidha. Makiinaan tokko nadaajii malee socho'u. Kanaaf chaanaala tokko uummanni isaa yoo ilaalee akkasuma mootuyyuu irraa fayyadamee fedhii jechuudha. Chaanaalli sun akka guddatu yoo barbaade uummanni humna namaa ta'a jechuudha. Haala kanaaf makiinaan hanga barbaade gaaris ta'u hanga barbaade haaraa ta'u nadaajii malee socho'u. Chaanaalli kiyya nadaajiin kiyya isin jechuudha. Haala kanaan Oromoo kiyya akkanaa laaltan akkasuma hiriyoota keessaniitiif akka sheer gootanii irraallee akka fayyadamtan namas akka irraa fayyadachiiftan abdiin qaba. Kanaaf erga zayitoota keenyatti dibannee geessinee waan mana keenya hin dhabanne namoonni hundi mana isaaniitti qaban vaaziliinii. Vaaziliinii namni dhaban hin jira jedhellee hin yaadu namni hin qabnes hin jira jedhellee yaadu. Baadiyyaa keessattis tahee magaalaa keessatti namoonni hundi ni fayyadamanii akkuma asitti argitan kanatti vaaziliinii keenya ni dhiyeeffanna. Akkasumas saanii qullaa ni dhiyeeffanna. Kuni kan asirratti hubattan hanga ammaatitti kan hojjedhe kallattiin waa'ee qeenshaa irratti haa ta'u malee faana keessan kan yeroo hunda isin ciccitu
akkasuma harka keessan namoonni shamarran harki isaanii hedduu goggogee harka dhiiratii fi akkasuma immoo harki shamarranii addaan beekamuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf keessattuu namoonni yeroo hedduu mana arabaa keessa qulqullina hojjetu harki isaa goggogaadha niin beeka. Sababa kanaaf jecha harki isaatii fi harki abbaa manaa isallee garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaaf dubartiin takka qaamni isii lallaafuun barbaachisaadha yookiin dirqama. Baaziliinii kana ni kutanna jechuudha. Saanii duwwaa ta'etti. Baaziliinii qofa osoo hin tahiin loomii nu barbaachisa. Loomiin akkuma beekamu waan wayii laaffisuuf gogaa keenyas tahee walumaa galatti gahee guddaa kan qabuu fi akkasuma immoo viitaamin C dhaallee kanaaf baaziliiniin qaama keenya laaffisuuf gahee guddaa akkasuma immoo bareedinaafis tahee sammalee jechuudha. Waan dibatamu keessa kireemota yookiin wantoota qaamatti dibatamu keessaa wanni akka baaziliinii bu'aa gaarii qabuu fi akkasuma immoo faayidaa guddaa qabu sammalee kan nama hin miine kan nama hunda biratti jaalatamu ani hin jira jedhee hin yaadu. Akka waliigalatti kireemni namni fayyadamu yookiin dibanni namni fayyadamu tokkoffaan baaziliiniidha. Kanaaf baaziliinii namni kenna faayidaa isaan beeku baaziliinii qofa jechuudha. Osoo viitaamin E itti dabaltanii galgala fuula keessan dibattanii hedduu fuula keessan kan isin qulqulleessuu fi isin addeessuudha. Namoonni hedduun waan kanan beekani akkasuma immoo baaziliinii ija keessan jala yoo dibattan ija keessan jala kan gurraachatti kan isin irraa balleessu viitaamin E itti dabaltanii osoo halkan dibattanii raftanii. Kanaaf viitaamin C illee itti dabaltanii fuula keessan dibachuu ni dandeettanii. Akkuma sanarra gabaabamatti jechuudha loomiin viitaamin C dha. Loomii walakkaa dhiyeeffannee addaan murree jechuudha. Walumaa galatti loomii irraa kan barbaannu cuunfaa loomiiti jechuudha. Isinii galee namoonni barbaadan loomii ofii kana jechuu haaluma inni jiruun fakkeenyaaf amma namoonni kenna loomii kana akkanatti muranii yogguu fayyadamanii geessan maal godhanii ni darban jechuudha. Garuu erga cuunfaa isaa keessa fayyadamtanii yoo isiniif danda'ame qaama keessanitti dibachuu yeroo mana shaaworii seentanii dhiqattanii baatan osoo qaama keessan guutuutti dibdanii keessattuu jilbaa, ciqilee, bobaa, foolii bobaa hir'isuufis tahee akkasuma bobaa keessan jala kan gurraachatee akka dafee isinirraa badullee isin gargaara. Namoonni hedduun icciitii kana hin beekanii jechuudha. Wantoota foolii bobaa balleessanillee faarmaasii irraa qofa gabarraa kan bitamu malee mana keessa waan jiru hin se'an jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kanas asiin bara isin fayyada jedhee waan yaaduufi wantoota mana keenya keessatti nu fayyadanii fi wantoota sila bu'aa irraa arganna jenne hunda isaatuyyuu hanga danda'een qabadhee kan isinii dhufuu fi haasa'as kan isinitti dheeressu namoonni jaalattan qofti caqasuudhaan kan hin jaalanne dhiistanii jalaa ba'uu ni dandeettanii yoo isin fayyade ilaala. Kanaaf baaziliinii maankaa tokko fuunee loomii keenya kan qabnu itti cuunfinee wal fudhachiisne namoonni walitti godhattanii qodaa yookiin ammoo meeshaa baaziliinii keessaa dhumetti naqachuu barbaadanis haala kanaan viitaamin E itti edaatanii ganamaa fi galgala yogguu jechuudha. Hirribaa kaatan waan dhiqattaniif galgala harka keessan sukkuumtanii dibdanii akkasuma luka keessanii yoo dibattanii jettan wala qamaacaa akkasuma xaxabiinsa qeenshas tahe gogiinsa harka keessanii isiniin saaxilu harka kanaan fayyadama. Viidiyoon inni sadaffaan ammoo isinittis dheeressu viidiyoo bakka tokkotti isinii qabadhee dhufee jira. Maaliif isin fayyada waan ta'eef garagaratti osoo hojjadhe anana fayyada itti aansuun soogidda maankaa tokko akkasuma zayitii zayituuna yookiin zayitii ejersaa walitti makuudhaan waliin geennee harka keenyatti akkuma reefisanitti warri kottee dheereffachuu barbaadan harka keenya keessa kennee daqiiqaa 5 sirriitti itti hirriinee fudhachiifne erga isa geessinee bishaan saanii guddatti dhiyeeffannee haaluma kanaan harka keenya yookiin luka keenya keessa kennee ittiin masaaja goone ittiin sukkuumne kotteen keenya kan caccabnee fi yookiin gogiinsa irraa fageessinee dheeressuu warri kottee barbaadan haala kanaan fayyadamuu ni dandeettanii. Viidiyoon kunniin sadiin hedduu kan isin fayyaduu fi bu'aa hedduu kan qabu jechuudha. Bishaan keessaa ammootuyyuu yoo isin danda'ame soogidda maankaa tokko itti godhuudhaan harka keessan daqiiqaa 5 hanga 10 keessa tursiisa. Warri qamaacaa lukaallee haaluma kanaan fayyadamtanii warroonni mana bareedinaatitti fayyadamanillee haaluma kanaan fayyadaman haala kanaan qulqulleessan jechuudha. Kanaaf hundi keessan turtii gaarii fayyaan faayaa Oromoo koo isin jaalladha. Horaa bulaa isiniin jedha. Garuu viidiyoo kiyya maaliif hin ilaalle viidiyoo naa ilaalaa isiniin jedhaan baay'eellee isiniin kadhadhu dhugaa dubbachuuf garuu na dhagahamee jira.